بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إن شاء الله يا رب عليه فيديو كان كيستي أحكام زكاة فطري. أحكام زكاة فطري. زكاة فطري مالني. زكاة فطري فايدان سامالي. أكسما زكاة فطري دا مال الرابع فما minaan immoo maallaqa irraayi. Zakaan fitrii hangamtu baafama? Zakaan fitrii yeroo kam waajiba namarratti ta'a? Yeroo kam namatti kennama? Akkamitti kennama? Hiyyeessa hangamiif kennama? Isa jedhu wajjiniin ilaalla jechuudha. Jalqaba irratti zakaan fitrii muslima hunda irrattuu dirqama. Nama muslima jedhame hunda irratti zakaan fitrii waajibaa dirqama. اتيان سودان زكاة فطريدا رسول ربي عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عمر قباسة كيستي قال ابن عمر رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعا من تمر أو ساعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين رواه الشيخان. رسول ربي جدي عبد الله بن عمر درقما godhee jira rasuulli rabbiidha zakaa fitriidha suguda tokko timirarraa yookaahu suguda tokko garbuurraa eenyu irratti gabricha irratti bilisa birmaduu irratti dhiira irratti dubartii irratti xiqqaa fi guddaa irratti muslimatu irraa jechu muslima ta'ee xiqqaa guddaan jedhu dhiiraa dubartiin jedhu fagoo dhihoon jedhu hunda irrattuu zakaan fitriidha dirqama. Rasuulli rabbiidha alayhi salaatu wassalaami dirqama godhee jira. Izan zakaan fitrii kuni faayidaan isaadhaa maali? Zakaan fitrii eegaa kennamu ta'e kan baafamu ta'e faayidaan isaa hoo maali? Isa jedhu ilaalla. Faayidaan zakaa fitriidha gara hiyyeessaatti faqiirotaatti gara fuqaraa'otaatti tola ooluudha. Faqiirotaatti tola ooluudha. Akkasuma inni lammaffaani namni yeroo soomanu kana keessatti waa baay'eedha balleessa. Arrabaanis ta'uu dubbii taphaanis waa balleessuu arrabaanis waa balleessuu waan silaa ramadaana kana keessatti wanjala xixiqqoo balleesse kana qulqulleessiti. Akkasuma rabbiin ramadaana kana ayyaaman macduudaa rabbiin guyyaa lakkaa'amtuu jedhe guyyaa 30 kana isa fixachiisuudhaaf shukrii rabbii mul'isuudhaaf. qaala ibnu cabbaas radiyallaahu anhumaa عبد الله بن عباس أكيد ربي سلمان الرهجالة فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي الأدر كما قول زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين رواه أبو داود وابن ماجه. حديث عبد الله بن عباس قباس كيستي رسول ربي لا دركما قول زكاة فطري لا مالي بجناني نمتج صومنو كان طهارو دافي تبرا haasawa hin taane waan inni duraan soomana keessa balleesse sanarraa namticha soomanu kana qulqulleessuudhaa fi zakaa fitriidha dirqama godhe jechuudha. Wanjala silaa nuti hojjenne khayrii hojjenne biratti immoo waan taqsiira taanii ramadaana kana keessatti gabaabbanne keessatti isiidhuma sana nuuf guutuuf jecha wanta kana dirqama godhe jechuudha. Akkasuma waxuucmatan lil masaakiin miskiina nyaachisuudhaaf. Miskiina nyaachisuudhaaf. Akkamitti guyyaan iidaa akka rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam jedhanitti ayyaamu aklin wa shurbin wa dhikrillah. Guyyaan iida lamaanii akkasuma guyyaan iida fixrii nu duraa kuni guyyaa nyaataatii fi dhugaatiiti, guyyaa gammachuuti, guyyaa akkaan gammadanu, guyyaa immoo isa keessatti zikrii rabbiidha godhan. Eega kana ta'e namni hundinuu ollaa namaa akkuma inni waa qabu jiru inni waa qabnes jira. Gaafa sana walumaa galatti tokko ta'anii akka gammadanuuf jecha miskiina sana qalbii isaa eeguuf jecha
qalbii miskiinaa eeguu jecha namni hundinuu wajjiniin gammadee guyyaa ciida isaa sana akka dabarfatuuf jecha guyyaa ciidaa kana akka namni waa qabu miskiina yaadatee miskiinaaf waa kennuu godhamee jechuudha. Kanaaf jecha faayidaan zakaa fitriidhaa isa kana. Zakaanni fitriidhaa dirqama muslima hundarrattuu dhiiraa fi dubartii fagoo dhihoo hin jenne daa'imaa fi gurguddaadha hin jenne faayidaan isaas isa kana wanni godhameefis isa kanaaf godhame jechuudha. Amma zakaan fitrii kun maalirraa kan godhamu? Maalirraa baafama? Akka rasuulli rabbii jedhetti maalirraa baafama? Hangamtu baafama immoo zakaan fitriidhaa? قال أبو سعيد رضي الله عنه أبو سعيد الخدري نكجده كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر ساعا من طعام وقال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. أكجد أبو سعيد ربي سراها جالته زبن رسول ربي كيستي كم بافنو من الطعام ساعة من طعام سجودتكو نياترا سجودتكو نياترا كباسنو تاني جد akkasumas nyaanni keenya gaafa rasuuli rabbii jiru sana garbuu inaba gogogaa annanii timira kana ture jedhe maaltu baafame zakaa fitrii keessatti nyaatarraa baafama qamadiis ta'uu ruuzas ta'uu boqqolloos ta'uu maalirree ta'uu nyaatarraa baafama zakaan fitriidhaa midhaan irraa baafama jechuu wanni biraa hin baafamu. Amma qamadiis haa ta'u garbuus haa ta'u boqqolloos haa ta'u xaafiis haa ta'u ruuzas haa ta'u wanni biyya sanatti baafamuu ta'u wama silaa ofii keetii nyaannu wama silaa ofii keenya fayyadamuu jirru isuma sana baafna jechuudha. Wama ofii fayyadamaarru sana baafna. Biyya tokko keessatti yoo ruuzni kan nyaatamu ta'e ruuzumarraa baha. Yoo immoo xaafiirraa kan nyaatamu ta'e biyya tokko keessatti xaafumarraa baha jechuudha. Digalee akkasanatti zakaan fitrii baha nyaatarraa bahama malee zakaan fitrii hammas maallaqarraa hin bahu. Ulamaa'in gariini warri maallaqa hin baha jedhellee jira. Haa jedhu malee ragaan qabu. Maaliif rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam Abuu Bakr Umar Usmaan Aliyyi namni maallaqa baase hin jiru zakaa fitrii keessatti. Eega akkas ta'e maal wallakkisa hamma zakaan fitrii durumaanuu kan karaa godhameefi nama guyyaa iidaa sana waan nyaatu hin qabneef kennama. Eega ta'e yoo maallaqa kennite yoom gabaa dhaqee bitatee galee tolfata guyyuma san. Kanaaf midhaan kennamnaani midhaan gaafa kenname achumaan midhaan sanatti fayyadamuu danda'a jechuudha. Sababa kana jechuudha. Kanaafuu maalirraa bahaa midhaan irraa baha. Saa'an suguda tokko hangi zakaan bahu zakaan baafamu hangami saa'un ka saa'i nabiyyi sallallahu alayhi wasallam. Qadriin zakaan baasnu namni tokko fakkeenyaaf namni tokko zakaa hangamtu isarratti dirqama ta'a. Suguda tokko hammaarri 4 jechuudha. Hammaarri yeddugalama harka namaa isa xiqqoo osoo hin taane isa guddatu osoo hin taane harka namaa yeddugala suguda tokko jechuun hammaarri 4 harka namaa jechuudha. Hammaarri 4 harka nama tokko. Namni tokkorratti wanni dirqama ta'u zakaan fitriidhaa hammaarri 4 jechuudha. Suguda tokko jechuun hammaarri 4 arba'u hafanaat hammaarri 4 kanatu suguda tokko ta'a jechuudha. Hammaarriin 4 kuni gara sugudaatti yoo deebine gara kiilootti hammaarriin 4 kun gara kiilootti yoo deebine hangamta. Gara kiilootti yoo deebinu kiiloo 2 fi giraama 50 giraama 40 giraama 50 kana ta'a jechuudha. Kiiloo 2 fi giraama 40 giraama 50. Amma duraan akka ulamaa'in jedhanutti Usaymiin fa'aa akka jedhutti giraama 2 fi kiiloogiraama 2 fi giraama 40 jedha. Amma dhiheenya kana
akka Dr. Jeelaan Khadir Abidahullah Rabbi isaa tiksu caalamni biyya keenya jedhetti zakaan kan baafamu kiiloogiraama 2 fi giraama 50 jedhe. Qamadiin, xaafiin, kun boqqolloon, garbuun kun hundisaatu. Ruuzni qofti immoo meeqa jedhe kiiloogiraama 2 fi giraama 60 jedhe. Alaa kulli haal akka ulamaa'in as dura jedhanitti wanni jijjiiramu tokko hin jiru. Kiiloo wanni jijjiiramu tokko hin jiru. Kiiloogiraama kiiloo 2 fi giraama 40. 40 sanaa ol jechuudha. Sanaa ol abbaan baasee waman taxawwaca fahuwa khayrun lah. Sanarratti yommuu kiiloogiraama 40 jedhamu, 50 jedhamu, 60 jedhamu kiiloodhumaan yookaan wal dhabaa. Yoo wal dhabillee osoo immoo kiiloo 3 godhee namni tokko kilaafa hundarraa bahuudhaaf kiiloo 3 godhee kaffalee irra bareedaadha jedhan. Eegalee kanaafuu yeddu galeessatti immoo hammi zakaan irraa ka'u kiiloogiraama 2 fi giraama 40 jechuudha. Akkastuu namarraa baafama. Amma zakaan kun akkaataa isaa ilaalle. Zakaan kun immoo yeroo kam namarratti dirqamata? Nama kamirratti dirqamata? Tajibu biguruubi shamsi leylata al-ciid. Zakaan kan dirqamatahu halkan silaa guyyaan borii iidiidha, ganamni borii iidiidha jedhamu sana aduun gaafa sana dhihuudhaani namtichi kun tokko duniyaarra jira. Osoo inni duraarra jiru bor iida isa jedhamuuf aduun soommana furee aduun irratti dhiheera. Dirqama isarratti ta'a. Yoo ofii baasuu hin dandeenyellee maatii irratti dirqama ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf faman maata qabla al-ghuruub lam tajib fitratuhu. Namni ka'ee osoo aduun hin seenin duratti namni du'ee fixriin isaadhaa dirqama miti. Osoo fixriin dirqama isarratti hin godhin addunyaarraa deeme waan ta'eef tokko. Ammoo eega aduun seente yooniif ka'ee nam tokko ka du'u ta'ee fixriin isaa dirqama ta'ee jira. Maaliif? Eega fixriin isarratti dirqama ta'ee booda addunyaa rabbi irraa deeme waan ta'eef jechuudha. Akkuma sana osoo aduun hin seeniniin duratti namni tokko yoo ka'ee dhalate laala. Aduun osoo aduun hin seeniniin duratti daa'imni tokko ka'ee dhalata. Fixriin dirqama isarratti. Yoo immoo ka'ee aduun bor silaa iidiidha jedhanu sun aduudhaa seenee yoo dhalate immoo dirqama isarratti hin ta'u. Sunnummaadhaan yoo ta'e malee jechuudha. Amma asrii kana laa magriiba dura osoo nuti hin faxariniin ilmoon tokko gurbaan tokko dhalate. Ilmoon wanti tokko haa dhalatu. Dirqama irratti osoo aduun hin dhihin. Yoo aduu dhihuudhaaf booda ta'e hoo dirqamaa miti. Sunnummaadhaan irraa kaffalamuu danda'a jechuudha. Sunnummaadhaan irraa kaffalamuu danda'a jechuudha. Isa kana amma yeroon isii kennan hoo osoo namni gara salaataa hin bahin. Yeroon zakaa sana namaa kennanu hiyyeessa sanaaf kennanu osoo ummanni gara salaataa hin bahiniin duratti zakaan sun kennama. حديث كيستي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة رواه الشيخان. رسول ربي عليه الصلاة والسلام زكاة فطر إلى أصول من نقر دريه صلاة هم بهنين درتي أكا كنمو أجج أصول دريه صلاة هم نكنين درتي هي الساف كنة تجج هنگسيتي وان برباد قرأته غاف إيدا ساتي دي بيه نياتي دوغي والله داو جنيني غمد وان تأيف جج أمو زكاة كنا عيدان درتي كنون كني guyyaa ciidaa sana dursuun illee hin baqqaa jedhan. Fakkeenyaaf hadiisa keessatti akka riwaaya Bukaarii keessa jirutti ummanni sahabotaa وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو بيومين أو يومين guyyaa ciidaatiin duratti guyyaa tokko dursanii yookaan guyyaa lama dursanii kan kennan tahan. Fakkeenyaaf
عيدين قويا صدما تيوتي قويا ديب دمي سقليتي في قويا ديب دمي سديتي كان كنا نتهاني إني كون إمو أكام بريدار إني كون أكام بريدار ماليف نمني داكتي تلفتي قب إفتي قويا سنة قلبي كل دان إيدي دكي نفيت جمد وانتيف باي بريدار جيجو غيرو موهو صلاة بودا أنسون هم بقو عذري دام مالتي ماليف جنان رسول ربي دا من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة صلاة عندرت نمني كني زكاة سنجيسي زكاة قبلمتو ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات إيجا سلاني صلاة ميمو نمني كني صدقاء أجرمت مالي زكاة هنجرمو وجتشو أما مسكينة كان فيرو كننو فقيرة توقفز كنو دنديسا فقيرة هدود أفز كنو دنديسا فكين ياماتين كيسان نما سدي أفرشن تا kiiloo hedduu gara kiiloo 10 olii ta'a jechuun gara kiiloo 10 olii ta'a. Kiiloo kana faqiira hedduudhaafis hiyyeessa hedduudhaafis kennuu dandeessa. Nam tokko qofaafis kennuu dandeessa. Siigalee namni hedduunis nama tokko kennuu danda'a. Manumti maatiin tokkos nama hedduudhaaf kennuu danda'a, nama tokkoofis kennuu danda'a jechuudha. Kuni rakkoon qabu. Rakkoon qabu jechuudha. Ammoo faqiirri kan kennamu zakaan kun kan kennamu faqiiraaf kan kennamu osoo hiyyeessi ollaa kee jiru immoo dabarsitee kan biraatiin kennitu. Osoo hiyyeessi ollaa kee jiru isuma ollaa santu bareedaadha sitti haqa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf waa'een zakaa kana fakkaata zakaan fixiriidha kana fakkaata namni hundinuu itti yaadee kennuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf biyya tokko keessa immoo hiyyeessi yoo hin jirre biyya biraatti dabarsee immoo kennuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf namni garii yookaan biyya alaa jiraachuu danda'a. Biyya alaa jiraata achitti waan itti kennuu qabu waan ta'eef maatii ofiitiin kennaa jedhee baasuu danda'a jechuudha. Namni tokko walirraahis bakka buusees bu'uu danda'a. Fakkeenyaaf birrii kennee birrii ergee midhaan bitaa fi kennaa jechuu hin danda'a jechuudha. Birriin kallattiin hin kennamu malee bitanii immoo kennuun waa tokkoyyuu rakkoo hin qabu jechuudha. Kana zakaan fitrii kana fakkaata. هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.